Akkam jirtu hordoftoota kan koo diilsheetii hundi keessanii kan maatii taatan bakka nagaan gara viidiyoo kanatti dhuftanii egaa viidiyoo irraa kana keessatti viidiyoo tiiktook irratti aplood ta'ee bu'uura haala kamiin buusuu dandeenya seerudha jalqaba irratti chaanaal kan koo gara yuutuubii seentanii sabskiraayib godhaa viidiyoo barnoota miidhagina fayyaa teekinooloojii bohaartiif bashannan dhugaa dinqisiisoo dabalatee chaanaal kan kootti irraa hin argattu kanaaf sabskiraayib gochuudhaan cinatti mallattoo alaarmii tuqxan viidiyoon kallattii isin ga'uu danda'a. Kanaafuu chaanaal kan koo sabskiraayib taasisaa. Egaa tiiktook irraa akkamiin viidiyoo buufachuu dandeenya? Viidiyoo aplood godhan tokko tokko namoonni ristiriikti godhu akka namni biraa hin buufanneef jechuudha. Kanaafuu viidiyoolee kanneen sana haala kamiin buusuu dandeenya jedhudha. Kallattiin gara gochaatti isin dabarsa. Ilaala aartuu feevarti jedha. Yoo irratti ilaaltan silaa akka buute osoo ristiriikti ta'uu baate seef viidiyoo jedha. Kanaafiyyuu gara gadii san sheer bakka jedhu san tuqxanii kooppii linkii gootan yookiin immoo aazar bakka jedhu deemtan yookiin kooppii gootan yookiin aazar bakka jedhu deemtan. Ani immoo aazar akka jedhu filadheera. Daawulood viidmeetiidhaan daawulood godha. Snaaptiibii yoo jiraate biroosariin garagaraa jiraate fayyadamuu dandeessan homaa rakkina hin qabu. Waan salphaadha baay'ee nama rakkisu. Ani viidmeetiin fayyadama. Viidmeetiin naaf salphatadhee yaada waan ta'eef viidmeetiin fayyadama. Karaa viidmeetiitiin seeneera. Daawwadhaa waan salphaadha waan nama rakkisiyyuu miti. Egaa amma haala daawulood godhuun naaf jalarratti naaf baasutu jira. Kunoo MP4 jedheera naaf baaseera daawulood godhaa jechuudha. Xumurameera waan baay'ee nama rakkisu miti. Kanuma waan fagoo deemtanii miti. Kanuma bu'aa jira. Download completed xumurameera egaa nuuf bu'eera. Viidiyoo kana bu'uu isaa immoo isinitti argisiisaa bu'uu isaa mirkaneessuuf gara gaalaarii seenee viidiyoo isin daawwachiisa. Viidmeetii keessaan jechuudha. Viidiyoo amma bu'ee jechuudha. Kunoo akkuma ilaalaa jirtan viidiyoo yeroo san ture isa kana ture ristiriikti ta'ee ture garuu buufneerraa haala salphaa ta'e mala salphaa ta'e fayyadamneeti. Kanaafuu chaanaala keenya dilshitii yeroo hundaa hordofaa barnoota gaarii isiniif qabatee dhufa tiiktook irratti illee fooloo nu gochuun inni irraanfatina jaarsoo sodomii tolu hamma ammatti kan isin waliin ture jaarsoo yookaan gammachuudha. Galatooma.